Mubaarak baga gammaddee mubeen haati manaa isaa haadha manaa gaarii rabbiin badhaasee kenneefi jechuudha. Fakkeenya dubartii hedduuf taati akkasuma keessumaayyuu shamarran ganaa bultii ijaarrataniif fakkeenya guddaa taate obsee maashaallah tabaarakallaa dubartii gaarii mubaarakiin ofitti qabdee waa hedduu naaf taate wanta isiin naaf taate kana jedhee himuu hin danda'u jedhee fuula miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti mubaarak musammaa wajjin gaafii deebii taasisanii waa'ee isii baay'ee irraa dubbata. Maashaallah tabaarakallaa dubartii gaariidha. Yeroo amma dubartiin nama hiyyummaa fi tuffattu kanatti takka takka jechuudha. Isiin ofitti qabdee abbaa manaa kiyyatti jabeessite waa gaarii naa yaaddii waan hedduu naaf yaaddii haamilee natti hortii obsee jaaladhe akkaataa itti wal jaalatanii maalirraa jalqabarraa hanga ammaa irra jiranirraa ibsa jechuudha. Waa'ee isii hedduu ibsuu natti ulfaata jedha. Akkuma inni waa'ee isii ibsachuu fi keessi isaa gammachuudha. Mara miidiyaa irratti dubbatanii akkasuma inni hin beeksisa jechuun namni gaariin ofitti qabdee abbaa manaa kiyya miila dhabe jettee isa hin tuffanne maashaallah tabaarakallaa dubartii fakkeenya gaarii nuuf taatu jechuu irraa barannu. Akkasuma keessumaayyuu shamarra waa'ee gara gaa'ilaatti yaaddanii of duratti bultii ijaarrachuu yaaddan gorsa guddaa taatee jirti. Obseen maashaallah tabaarakallaa horaa bulaa rabbi waliin isin haa bulchu, waliin umrii isin haa dheeressu, arrii wajjin filadhaa wajjiniin horaa dulloomaa isinin jenna. Obsee fi Muhammad mubee jechuu kiyyaa dhiifama. Akkasii seenaa mubee hedduu tokko garaa nama nyaataa erga miila isaa dhabee akkuma nama kamiyyuu dalagadhee of jijjiiree jireenya kiyyaa fooyyeffadhee gara biyya kiyyaa gala jedhee manaa bahee haa ta'u wanni hunduu akka rabbiin fedhe jechuudha. Alhamdulillahi kana maraa taree nafsee ofiitu dhabuun hin jira. Inni ka fayyaa qaama isaatiin nagaan gada jechuudha. Yoo miila tokkollee dhabe homaa miti rabbiin dubartii gaarii badhaasii kenneef jechuudha. Alhamdulillahi rabbiin gara tokkoon gammachuu bakka isaa buuseefii jira jechuudha. Haadha manaa gaarii ta'isaan ka bakka qabdee yoomuu isaaf yaaddu akka haadhaaf abbaatitti jechuudha. Rabbiin dubartii gaarii kenneef maashaallah tabaarakallaa. Galatoomii isiin jenna haadha manaa mubee jechuudha. Dubartii gaariidha. Uummata Oromoo hundaaf galata taatee jirta jechuudhaati. Mubee bichaa miti jechuudha. Uummanni hundi si jaalata, uummanni hundi sirraa gammada. Dubartii shamarran hedduuf fakkeenya taate jechuudha. Abbaa manaa ofii ofitti qabdee abbaa manaa ofii kunuunfattee abbaa manaa isii kun jecha isii ibsachuuf isatti dhiqqaata jechuudha. Jecha isii ibsachuu fi akkanumatti namni gaariin abbaan manaa yoo irraa gammadu jecha isaa isii san ibsuun keessa isaa muluu dubbatullee baatu gubbamarraa yoo muraasa dubbate akka nama gaarii isiin taatetti ibsa jechuudha. Akkuma san isiin akka gaafa inni fayyaa isaa miila isaa dhabeetirraa abbaa manaa kiyyatti hin tuffanne abbaa manaa fi haala gaariin jaalatti maashaallah rabbiin jaalala waliif naa bulchuu jenna. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kee jalatti argamtan welkama shamaar qabuun hundi keessanuu alaaf biyya keessatti ka guddaa amantii kutaa ganda osoo jennu hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoo kiyya horroonni jalqabarraa hanga ammaa daawwattan akkasuma warroonni durallee hedduu galatooma. Warroonni haaraa taatanillee ana dhufuu baga nagaan dhuftanii laayikii sheerii godhaa maatii YouTube chaanala kanaa ta'a isiniin jedha. Warroonni durallee laayikii sheerii godhaa jajjabeessuun dagatina. Warroonni hanga ammaa maatii naaf taatan hedduu tokko galatoomaa galan keessan dachaa haa ta'u isiniin jedha. Viidiyoon kee karraa waa'ee mubeetii jechuudha. Mubee namni hin beekne hin jiru. Mubee yeroo dhiyoo gara biyyaa galee akkuma san haati manaa isaa obsilleen gara biyyaa galteetiin hin jirti. Rabbii waliin haa bulchuu jireenya isaanii jireenya gammachuu jireenya mi'aa jireenya isa dhumma ka wajjin jiraatan hanga dullummaa arrii wajjin filata rabbi haa taasisuu fi
maashaallah tabarakallah obsee dubartii gaarii rabbiin badhaase. Rabbiin horiin isaan haa tursiisuu waliif isaan haa dhiisuu maashaallah horaa bulaa isiniin jennee jirra. Deebara dachaa dachaa baga wal argattanii maashaallah mubee waa hundarraa gammachuun kan kee gammachuu kennaa baga gammaddee walumaanuu baga gammaddee baga rabbiin dubartii gaarii si badhaasee haadha manaa gaarii baga rabbiin bakka sii buusee si gammachiise ammallee rabbiin jireenya ta'e guutuun jireenya gammachuu jireenya rahaa siif haa taatu hedduu takka siif gammannee jirra. Haati manaa gaariin haadhaaf abbaa namaaf taati irkoo namaaf taati dagalee namaaf taati bakka hundatti jechuudha. Akkasuma rabbii dagalee irkoo waliif isin haa godhuu jechuudha. Maashaallah isinuu dubartii gaarii dubartii faamii qabdu jechuu rabbiin si badhaase. Rabbiin ammallee hulumaan isin haa tursiisuu maashaallah tabarakallah mabruuk isiniin jennee jirra. Baga wal argattanii baga gammaddanii rabbi ammallee gammachuun teessa zalaaqii haa taatu. Waan dhaggeeffattanii hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee karraa kana fakkaataa. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii hordoftoota kiyyaa. Yoo viidiyoon keessan tole laayik share gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Baay'ee hordoftoota kiyya.